ergitu video shan san fuudhee ani hin maxxansaa hawaasa Oromoo biraa akka go Facebook anis nan maxxansaa erga uummata Oromoo bira ga'ee manni Oromoo immoo karaa ishee ittiin gargaaran haala mijeessinaaf jechuudha inshallah. Anillee waraabeen jira barsheer siif godheen jira garuu siifan ergarra deebisee isheenillee siifaa ergitu rakkoon qabu garuu yoo dagattee yoo nu yaadachuu didde falmattuu dubbisi hiriyaa kee falmattuu sirriitti nu beetti sirriitti nu bira iyyuu hin deddeebitee nu gaafachaa jirti. Fagoodha isheen dhufee tas ilaalattee ni ati dheengadda sa'aatii lama narraa fagaatte jettee udha iddoon isheen jirtu sun. Tara baay'ee isaa fakkaatti jedhu naqee tolaalee baratitti viidiyoo ishee waraabee uummata biraan ga'e naakkaan mishaatu. Ati ilaaluu hin dandeessu inni sa'aatii lama irraa fagaata jettee natuu dheengadda bakkeetti jirtu. Aleen bakka aleen deemuu danda'a falmattuun aleen durtii miti falmattuu bira deemuu danda'a inshaallah uka dhufeetu silaaluu danda'a dhayba kun isii miti dhufu ishee akkanaa miti kun ishee miti wallaahi ishee jechuun sitti argisiisa yookaan na guddisii yookaan immoo siifaa ergitu kabira kun isii miti viidiyoo na ergane kun isii miti ishee miti Kiyyaa miti warra ishee seeqatan bakka sagalee asii deebisee bakka asii duruu si deeban naa erganii jira kinoo kan kee qabe diree gochuu kan kee qabe diree kan kee naa ergu kaa siif ergee baraati ilaalle malee kan kiniin homaa qofa siif ergee. Lakkoofsa kamirratti na ergite lakkoofsa Joordaan kaa irratti moo lakkoofsa Itoophiyaa irratti na ergite? Kan Itoophiyaa irratti siif erge kan dheengaddaan timte san. Karaa irratti na ergite tole tole ishee viidiyoon ijoollee kulaalitii feel ta'e kan nama sadiitu na ergame ol harkaa dha'ee bar ishee lubbu asirraa bayeeta si dubbisa silkii kanarraa na ergite silkii Itoophiyaa kanarraa na ergite. Kan ishee kanaayi. Biyya tureera iyyuu bari. Ilaa kenne jaamii Ganni location ni argita? qoyme lubbu busee qoyme. Bahu fani location ni argita ganni? Aye. Ishee kanan deebisnee fi ganni barati. Anaallee lakkoofsa beeruutiin si dubbisee nan deebisne. Tole ishee lakkoofsa Itoophiyaa irratti na ergame tole ishee amma barnaaf ka dubbiin kan taasise ishee lubbu tole ishee si dubbisa. Maal barbaadamtati? Ati lookishii si ergaa lookishii jettu. Taayiba lakkoofsa Itoophiyaa irratti ammuma bu'itu hayi jedhime taayiba ammuma hayi jedhini yoo ishee hedduu dawwalaa fi barkaa nama hedduu gaafataaf waan ta'eef nan beeku ishiin ganni. Maal ijoollee qo'aafachaa meeshaa nagaas na gaafatan nama tokko bar nama tokko simas billoota ta'e saroota ta'e qoy. Taayiba deemitoo hayi naan jedhi waasaappii Itoophiyaa sanii. Dammoo akkamitti ganni? Kinoo Taayiba naa jettee erti kinoo si ergeera inshaallah. Waraabdee naa ergitu laala nama akka dursan akka gizee mana maadaamii jiru sanii viidiyoo hojjechuudhaaf illee baay'ee sitti ulfaata beektaa hojiin kun onlaayinii waan ta'e yoo onlaayinii irra gadi bu'u immoo herreega hojjechuu deemna maan godhuu deemnu baay'ee ulfaata. Kanaafuu Taayibaan viidiyoo waraabdee naa ergitu viidiyoo shan san fuudhee ani hin maxxansaa hawaasa Oromoo biraa akka go Facebook anis nan maxxansaa erga uummata Oromoo bira ga'ee manni Oromoo immoo karaa ishee ittiin gargaaran haala mijeessinaaf jechuudha inshaallah. Anillee waraabeen jira barsheer siif godheen jira garuu siifan ergarra deebisee isheenillee siifaa ergitu rakkoon qabu garuu yoo dagattee yoo nu yaadachuu didde falmattuu dubbisi hiriyaa kee falmattuu sirriitti nu beetti sirriitti nu bira iyyuu hin deddeebitee nu gaafachaa jirti. Fagoodha isheen dhufee tas ilaalattee ni ati dheengadda sa'aatii lama narraa fagaatte jettee udha iddoon isheen jirtu sun. Tara baay'ee isaa fakkaatti jedhu naqee tolaalee baratitti viidiyoo ishee waraabee uummata biraan ga'e naakkaan mishaatu. Ati ilaaluu hin dandeessu inni sa'aatii lama irraa fagaata jettee natuu dheengadda bakkeetti jirtu. Aleen bakka aleen deemuu danda'a falmattuun aleen durtii miti falmattuu bira deemuu danda'a inshaallah uka dhufeetu silaaluu danda'a dhayba. Aleen jirtu falmattuu jira jette kinoo hayi jedhi mee Taayiba hayi jedhiiti yoo sii gali naa galee jetta ganni ati immoo dafii hayi jedhi waasaappii ammuma. Argeera hayi naan jettu. Ashii bakka rakkoon qabu. Inshaallah Taayibaati yaa waaqayyo si abaaru Oromoos garaa si anaasisu hayi naan jettee itti argeeru walteerti.
asirraa bahee sikos meeshaa inshallah rabbiin waa maaru maafoo garaatti hin jabaatin abiyaan sun kan daaleeksi akka jammaatu taasisiisa filaalitiin dhiqamuu dhabaa oo dhiqachuu jammarte saniin booda immoo rabbiin hoshi gargaare naqxota kalaan godhamaa jechuudha. Amma garuu dhiqachuu qabdi. Dirqama dhiqachuu qabdi. Filaalitiin waan dhiqamini dhiqachuun jammarini akkuma biraatti fida akkuma biraatti fide immoo miidhamuu dhufa. Kanaaf bukkee ishii dhaabadhaa xayibaati yaaf shirsi dubbisaa sirraa bahee amma xiqqoo ishee waan kana waa bituu ishee saba sabatee kan gargaarsaa jira mana gargaarsaa kottu naan jechaa jiranii achi deema ishee oromooti. Danni akka mul'ate boletti tiyyaan irree kun rakkoodhuma sitti machuufani. Namumatu meeshii bira seeni naan jedhani beektanis rakkoodhuma irra hin jira rakkoon kiyya maal seete dhukkubeetuman ixiin maatsanii keessa jira naan jedhani beektee ixii shantu maatsanii keessa jira anan jiru asii Abudaabii keessa. Ani bayeetan jira haalan jira bayeetan jira bayeetis hojiin arganne oduun hojii dhabee jiru taa'u kunoo dhukkubee ixiin wana akimii kophiidhuma kiyyaan kunoo cheekeef godhuu deeme deeman ixii maatsanii keessa jira ixii shantu maatsanii keessa jira maatsanii kee cuufee of keessa baasuu sirra jira naan jedhanii ani immoo of keessa baasuudha immoo kunoo asuma hospitaalii Kaliifaan jedhamu mangistii deemee tan ture. Kadadhee achi deemee ture siin baasnu naan jedhani waraqata waan hin qabne shuraasii waan hin qabneefu siin baasnu naan jedhani na didani kunoo kan rakkoorran jira amma kunoo nama mattan xaggaamee jira hojiirree hojjechuu hin danda'u biyyatti galuudha ammoo forosasii dhuma waan itti fixadhee galuun dhabee kunoo akkanumatti kunoo namatti xaggaamee jira erga waan kana natti manii kunoo ji'a sadii guutufanii baay'ee ofiitti keessa ture sitti qayyaramuu hin danda'a waan gara biraatti seeraa qayyarama maaliin naan jedhanii dhugumaa mana dhukkubaa jirayyuu kanumamni rakkoo kiyya kana maallaan jettaa jechuufanii. Biyya galuu barbaadda ammaati walumaa galatti biyya galatan biyya kiyyatti yaalamaa kanaafuu waan ittiin biyya galuu gargaaraa jechaadha. Asitti kaamaali kaa yaallamuudhaan iddilii waan argate baay'ee dasna jedha beektee garuu kaasitti waan yaallamuudha iddiliin arganne bakka maalan waan giraa nagabbeeti beektee waan kun waan tokkoon hojjetanne waan tokko odoon hojjetatanii beektee bahee odoon jiruun waan kun narra ga'e asitti immoo akkamitti yaallamuu oonaan an danda'u ta'e akkasittis akka gargaarsa oonaan argate. Dursa waaqayyo guddaadha waaqayyo guddaan inni bashitaa kanarraa illee bilisa siyaa baasu. Dhugaani waan isin jedhu hin beeku kun amma mucayyoon xayibaan as jala jirtuun hin agarta kunoo kulaalitiin xiyya lamaan feellaa harkaa taate jettee qaata natti ba'uu jammarte mucayyoon takkallee mucayyoon biyya keenya takkallee intala biyyaati iyyuu ishiin hin dhoome ishiinis kulaalitiin lamaan ishii feel godhee maaloo jechaa jiranii waan hundaafuu caaltuu xiyyaa ani gama kootiin sin gargaara waan hin qabunillee sin gargaara sagaleellee siif hin ta'a garuu gizee na barbaachisa. Amma mucayyoo xaybaa qabadhee jiru tana kan ishee tana hawaasa biraan gahee fitine hawaasa Oromoo biraan ishee inshallah boru hawaasa biraan nan gaaf ishee bidoo bornaan hojjaa fi saneen booda intala biyyatti kulaalitiin feelte tanas ishees immoo dirqama ofirraa buusuu qaba. Saneen booda sagalee siif ta'a waan asi gargaaruunis si bukkeen jira. Baay'ee ulfaata ka carraa shamarran biyya Arabaa akkanuma xaaranii kiloo ibabanillee waan ittiin ofas tamamanii qabanii ani kanaafan kiloo gizee hunda isinitti of eegaa. Lubbuu teessan eegaa waan qabdan gudduuffadha rabbi sodaadha isiniin jedha amma kana waan ittiin galtuu qabda jechuudhaati. Waan ittiin galuun qabu beektee bakka waan takka argan bahee waan tokkoon hojjetallee odoon hojii eeggachaa jiru kun akkatti dhibame bakka namoota kun ofitti naqabee nama biraan jirayyuu mana ijaazatirree waan ittiin kaffaladhuun qabu kun nama biraa ta'an Abudaabiin jira Abudaabii alwaadaa moolii bira. Inshallah bakka abeefti si dubbisa inshallah waaqayyo si gargaaru. Inni si faalaafis. Isin nan raffatanii bakka nama lama moo nama sadiitti irra himade waan rakkoo kiyyana namoota na dhaqqabu tokko wanta kanan dhabe beektee bakka ishii naan jedhu namni tokko na gargaaru tokko na beektee dhugaa rabbii sin jira bakka ta'u asitti illee yaallamu daddiliin arganne. Akkam biyyatti galee bakka waan kana of keessaa waan jedhu barbaada beektee baay'ee na sodaachisaa jira yoo tikiyyaaf wanni kuni. Ixiin kun maatsanii si cufe naan jedhanii bakka shanii maatsanii gugurdaa ta'e maatsanii kee cufe naan jedhanii
kanarramuu baay'ee turuu hin danda'u. Sodaatiin lubbuu waaqayyo guddaadha. Abbaan hiyyeessaa guddaadha. Rabbi guddaadha. Rabbi bal'aadha. Rabbi kadhadhu. Rabbitti boo'i. Kana biyya keetti galan asitti yaallam isin jedhu qalli sun jiru. Asitti yaallam isin jedhu biyya kee galiitoo biyya kee yoo galtee tariiti abeeloo lubbuu. Kan isin hin ibshaa. Biyya kee galiitoo biyya keetitti illee yaallami tariiti gara amantaa keetiin illee akka amantaa keetitti rabbi kee kadhadhuutu waaqayyo si amaaru. Eshi caaltuuti inshallah si gargaara waaqayyo si faana haa ta'u rabbi si amaaru. Yaa aboo yaa ijoollee kun shamarran biyya araba rabbi sodaadhati of eegaa bakka dhibeewwan kun dadhabina irraa namatti dhufa nama dhibeewwan akkanaa kana waan nama haa baasu dadhabinaa isinitti dhufa kulaalitiin dadhabinaa dhufti of eegaa isinii yookiin akka dhibamtanii namni abbaa kanaa isiniin jedhullee hin jiru please. Namni yeroo ammaa dhugaan isinii jedha namtu tunawaa isiniif hin godhani muknaatum ofirra isin hin jaalladhu eenyumtu ofirra nama hin jaallatu waan ta'eef please of gargaara of bira dhaabbadhaa. Mallaqa keessan guduuffadha caaltu waaqayyo si haa gargaaru dubroo maaram si faanaa taatu si gargaara lubbuutiyyaa sagalee siif hin ta'a garuu waadaa siif hin galu laal ijoollee afuriin of harkaa qabu ijoollee afur kan kulaalitiin isaanii feeltee sagalee atamtamaa isaan barbaachisu nama afuriin of harkaa qabu asirraan hojii ilaale hojiin immoo hojiin onlaayinii iyyitee iyyisiistee kastamara fiduu qabda iyyitee iyyisiistee gurguruu qabda yoo kanan gurguramiin kun hin kaffalamu jechuudha kanaafuu sa'aatiin qaburraa akkafalee fi hiree fi mubaarak fi fukura viidiyoon hojjenne jechuudha. Amma isaafuu viidiyoo hojjechuun hin barbaachisa ture ግን biis ta'ee narra laalina dura bicayyoo amma kinoo asitti bu'aa jirtu tana eenyu Sofiyaa Arsimoo inyo jamtan ishii tana ofirraa buusa boru immoo kan isheen hojjedheef ta'an kan takkaan hojjedha sanii booda kan keetillee siifin hojjedha biyaan sun kan tikkeetti waranii kana biyya keetti akkasii galchan si taasisaa aalaraa seensiin jedha ishee waan hadadhabde immoo anuuyyuu si galcha. Biyyoorumaatti hin duuta sitti hin duuta. Sinaa jiraadhu. Kanarra fuuloo naa godhi ani waan hundaa quxurii kiyyarree si erguu nan danda'a. Masarajaa hakin beetirree nan qabaa si erguu nan danda'a. Fuuloo naa godhi ishii. Hayyee shibeen habibti tiyya. Tole ishii guyyaa naa kenni garuu guyyaa naa kenni. Kenni. Haala habibti. Ganni yee. Moko. Ganni. Akkam oolte. Nagaa oolte gochuudhoota. Ganni wangeela qabdaa jira wangeel. Wangeela kan barbaadde lubbu amaariffaa moo Oromiffaan. hin jira eeyyan. Kan penteeti lubbu ortodoksii miti. Sadaa kan beelte gaatanii jaami ture tokkuma malee. Jira miti. Jaatami jira. Fiduu dandeessaa? Eessa jirtaati? Hojii kiyyaa miti maaf anas ta'e? Tokko yoo Dubaay. Aydellam. Alayli. Rakkoon hin jirti. Alayli. Alayli. Naasii baafii dha lubbu. Amma miti namaa fidda. Kun bareeda ganni. Dhugaamoo? Tokko na keessummeessi bannaati. Afaan Oromootiin miti? Inoo? Afaan Oromoo. Okay. Natti himta gatii isaa moo keessan si gaafadha moo siin natti himta? Birrii isaatu maal rakkoon jira? Asumarra sitti hima. Birrii isaatu. Diraayirinoo? 25. Okay. Lakkoofsa kee naa ergisaa. Isa qofa barbaaddaa? Kana qofa bichaa fudhataa? Isuman barbaade Sharu. Maaltu jira reewwanni bira? Wanta barbaadda? Waan barbaadda? Mucha callisimee micoon gaafadhaan ibsinii miti. Waan barbaadda lubbu maal siifinu waan barbaadda? Lubbu waan barbaadda? Jechuun waan ati hojjechaa jirtu maan agarri kaa maal faatu jirame? Shiroo. Okay. Koree. Yoo kun shiroodha. Kuni barbareedha. Reefino ashaaroo isiniif reefino laalani haati teessan. Ashaaroo kaa kushiinaa namaan caccabsaati barbaree natti mi barbaree naaf idda ashaaroo maalitti godhamiti. Barbareen kiiloo birrii 60. Kummaa 5 lakkoofsa keenaa ergi rakkoon qabu.
Wangeela fi sanaa hudda. Ha? Naga ulubbu maal jetta? Okay. Hortame afur sodomi lam. Sagaltami jaatami torba. Wangeela bicha seer qabu. Okay. Wangeela bicha seer qabu barbaada tikkuga. Koi keessa na dubbisi yoon barbaade sitti nima barbaricha yoon barbaadu baadde wangeela immoo na ergita dirqaman barbaada isa. Wangeelli mana kee haatan. Okay? Amin. Kanaafuu maallaa ergita Ganni ganni. fayyaa oolte. Thank you. Ganni biyya Dubai nuu dhufte. Eesh abibti. Profiling kee. Oromummaa profiling kee kana Ganni. Yaa. Eeyyee. ayya sitti sagabushna kenaa ergi dorgorama seer dorgorama sitter fadee bari. Okay, rakkoon qaba. Ayya Ganni. Ganni. karaa qoybe buchu. Ayya oromummaa qalboo. Qalbee isaa hundisti. Ganni hangaafii xiqqoo sirrii qaban. Daldaltuu taate yoo jechuudha ati bakka mana madaamirraa baate. Ara ganni meeshana jajjadhaafanii na keessummeessi. Akkas kunoo. Dee sadaqaa Oromoon nuu kennite walitti funaannee akkana as dhufne laal argitee wambarii wal kaa'ee Isa kana wayya beektaa waan erga sadaqatanii waa magaariirra oolfachuu wayya wari. Rabbi sadaqaa Oromoon illee kana dooraan akkuma namaa argate dooraan 2,000 kanaa illee hin ga'u garuu biyya kana fiteetti. Ayyee bareeda. Dhiifama garuu sagantaa irra jirtu hin beekne mucayyoo geema qabdu beekta miti. Eenyu geema qabaa lubbu har'a? Iftuu mucaayifa geema qabdi jechuun mana cufisiin jechuu kootoo hin taane namoonni as keessa jirtan yoo dandeessanii daqiiqaa muraasaaf otoo bira deemtanii jaalala oromummaatiif isin gaafadha. Ganni mana cufisiin jechuun natti ulfaatan. Naan dhufa lubbu rakkoon hin jiru nan dhufa qalboo kun nan dhufa. Ayyee ganni kun galatoomii. Eshi qalbeessaa kun. Ganni na Waan amma barbaadu keessummeessi mooyyaa dalagaan biraa bita sirraati. Ganni na keessumsiisi kaa. Tiifi darbeessaa loo.